አዳነች አበቤ ዶክተር አብይ ማስተር አብነት አይደለም ይላልና አብነት ነኝ መሆኔን ልታረጋግጡ ነው ዲዮናታ ናቲጂዬ አይዞሽ ያው አንቺ በጣም ጀግና ሴት ነሽ ለብዙዎች ደርሰሻል ብዙዎችን አብልተሻል ጎዳና የወደቁትን ብዙዎችን ስታነሺ እኔ ምስክር ነኝ ባይኔ አይቻለሁ ኤጋ ወሬን ቲጂ ወሬን ሚዲያ ፈየደምታን ሁሉም ድቂሰኑ ቲጂ ከጀምቱ ተና ኒቤክቱ ነትፋካታ ወሬን ቤክታ ኒቤክቱ ወሬን ቤይን ማስማራን በራቱ ጅጭቃ ሶ ቲጂን ቱኒ ንም ባይ ጭምቱ ባይ ኦጀቱ ኦብረ ደበርቴ ነማ የሰገርጋርቱ ዳጅቹላ አሸማርከፉን ወርዶት ተቀበዘንቶታ ቻናል ዩቲዩብ ያስከለች ጀረት ያርገምታን በከጅርታን ድነገና ዋቀይስኒ ሀዋይቱ ኤጋ ሁሉ ተኮ ዋባይ ወለራበረና ዋባይስ ወሊፍ ቆን ጀደተን ያዳ ተሪ ከነኒ ቤኩ ነምኒ ብራ ቤኩ ዲሱ ደንዳ አንሲኒን ቤግኔ ani nambika yokanimo annami tokko beeku nami ibrahim beeku jedheen yaada so kanaaf waa tokko walirraa babbarachuudhafi yaa ta'u malee maal sin jechuu barbaadetanii egaa namni hin beekne hin jiru jedheetan yaada baay'ee nama cimtuu turte akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti jireenyi hin ulfaataa of hin danda'anii gaafa jedhan Itoophiyaan hojjette jirta kan jedhamu tokko jira na ishin tuna qabenyati hoteela Itoophiyaa keessatti miila darbe hoteela eebbisiiste hoteela banate hoteela eebbisiifatte yeroo kanatti haalli jireenyaa qaala'insa akkanatti fooqii koree miliyoona meeqatti fixxee hoteela dhiisaa suuqii banuu farra waa baay'ee qarshii hedduu nama gaafata kanaafuu hoteela sangafa bantu hoteela sanusuma hojjettu inkasarte jechuun mootummaan gibira kan jedhu hin jira gibira fuudhee warra hojii mana hojii banate kana fuudheetirra gadi godha jechuudha namoonni tokko dhugaa dubbachuuf anaka mootummaa Itoophiyaa sin kasaarsu hin jiru biyya Itoophiyaa keessatti galleet hojjenne waa tokko banne of jijjiirra jechuun soba maaliif jennaani waa takka bananneet jijjiirra margamna tarii qarshii qabnu tan 500 100 በቃ መቃው ሚሊዮን ተከሳታቱ ሱቅ ይበለና ጋፋ ጀነ ሱቅ ይሰንጋፋ ቲም በነቹ ደፍ ብሪ ሰውለት ቀበኔ ከነ አንራር ገንሰንራ ካንራር ገንሰን ዴብዝኔት ወሞቶ ማዳገልችና ይቹ ትርፊን ከሂንጅሩ ከሰርቴት ሰሙ ከትለ ደብደ ቀርሺ ከትረ ደብደ ኢትዮጵያ ከስትዋን አከናት ይዝራወዳ እሺንቱንማ ቀርሺ ሚሊዮን ሚቀ ከሳርቴ ሰሙሺ ኢማራት ይችላል ጉቱ ማንጉቱቲ ኢማራት ባይቶ ኩነ ማዛዝ ኡጋድ በቹ እሺንቱን ማኪና ሬት ጉሩት ማኪናኒ ቀብዲ ኡጋድ በቹ ማኪና ሽኖፍቱ ባይኤ አደ ማኪና በሬዳ አከም ኦፍት ሴታ ማኪና ሂን ቀብዲ ማኪና ሰረ ጉርጉርቴ ዋን ሁንደ ጉርጉርቴ ከሰርቴ ሂትሪስቴ አማ ቴሴክኖ ክራት ሰሙሺ ቀውሴ ማራቴ ቦዋጅርቲ ይላል beekumsas qabaadhu maalis qabaadhu arra kam biyya boojjisaa jiru kam biyya kasarsiisaa jiru mootummaa malee dhugaa dubbachuuf arra baqa namni nuti amma waan yaaddu tokko keessaan dhugaa dubbachuuf ani akkanumatti nafaalaat maalan hojjedhe yoon gadi baqa yaada astaayitan kan boruutti hin jiraadhu hangana gara fuulduraatti hin jiraadhu yaada jira jechuudha nama yaadda jakko namni qarshii qabntanaan galle biyya keenya keessatti waan akkana banannee hojjannaa jedhee karoora qaba namni jechuudha namni biyya ormaa keessatti sarraatanyuma ta'ee afuu hin jiru garuu immoo boodammoo kinoo akkana taasisa sodaachisa namoota meeqa
anka saare dhugaa dubbachuu mucayyoon takka sama waggaa 12 biyya Arabaa kana taa'ee birrii walitti qabadhee duraala jechuudha. Duraala birrii miliyoona meeqa hojjedhee waggaa baay'ee ta'e waggaa dheeraa ala hojjechaa turte. Mucayyoon sun galtee mana uffataa banatte Addis Ababa keessatti mana uffataa banatte kasaartee birrii san kinu lammata Dubaay itti deebite. Ilaala. Biyya keenya keessatti muudiin jijjiiramnaan hin jiru. Dhugaa dubbachuuf tasfaaree nama kutachiisu shaggaa miti. Waaqa kee kadhachaa. Dhugaa dubbachuuf jireenya gara fuulduraatiif baay'ee tokko nuuf sodaachaa jirama. Baay'ee nama sodaachisa. Isheen tun amma haadha qabeenyaati. Dhugaa dubbachuuf baay'ee beekamtu dubartii cimtu. Baalamoo waa hedduu hojjetti. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf namoonni beektan TikTok irrarree akkasumas gara YouTube irree hin qabdi. Baay'ee cimtuudha. Akka saartee maraattee yeroo argamtu maaltu namatti dhagahama. Baay'ee tokko dhugaa nama sodaachisa. Jireenya Itoophiyaa annaa akkasii dhabuunis argachuunis waanuma jiru. Garuu sammuu ofii akkasitti of dhiphisanii hanga sammuu ofii dhabanitti nama aarsa. Dhugaa dubbachuuf qarshii kana hunda jechuun asii miti. Qabeenya kana hunda maancessanii bu'aa tokko dhabuuf gaafa bu'aa tokko dhaban nama aarsa. Gin hanga sammuu ofii godhanitti immoo eenyu jechuun sirrii miti. Dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu waan nama baasu filachuudha malee sammuu of tuquun hin barbaachisu. Akka baraatitti jiraachuu akka baraatitti buluudha gadi jedhanii hanga rabbi nama jiraachise addunyaa tanarra jiraachuudha malee wanti akka sammuu ofii of dhiphisanii akka sammuu of godhanii iyyanii maraatan tokko wanti bu'aa tokko hin jiru. Anna akkasii biyya Itoophiyaa san keessatti namaan dabartu tarii ishiin akka jedhanitti akka namni jedhutti ni beektu miti waan akkana hiriyaashiitu waan ta'etti godhee Itoophiyaa san keessatti moon namaan dabartu dhugaa dubbachuuf namarraa fagaadha waan akkana qoricha hiriyaashii sanitti akka birriin harkaa bittinnaa'u akka qabeenyi ishii sun harkaa bittinnaa'uuf waan akkana kanaan tuqanii birrii sun akka ishiin barakachisni baqa beektanii hiriyaatti gaafa waa ta'e hojjechuu yaaddu hiriyaan laa fagaadhu hiriyuma jaallattuyyuu maa obboleewwan keentaan irraa fagaadhu. Kalaas kophaa kee hojjedhu nama amantee itti siqxa taanan namni waan hin taane sitti fidaa jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtanii isheen tuni ani dhugaa dubbachuuf lafumaa kaatee tama ni kasaarti. Jireenya qaala'insa kanaan ni kasaarti jedhee ta'uu yaadu. Kan akkana kun immoo hojii seexanaati. Namoonni baay'ee hojii seexanaatiin akka hiriyoonni ishii baqa biyyi miqqanyaan akka Itoophiyaa wal miqqisu namni Itoophiyaa wal miqqisu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Innaa kana sanummaa ammana qabeenya qabaatte dhiisitoo har'a waan mata akka uffatuma bareedaa uffattee Itoophiyaa keessa deemuu hin dandeessu. Uffatuma bareedaa uffatteetu baqa wanta isti godhanii baqa waan qabu sassifattashu. Dhugaa baay'ee tokko nama eenyu jedha. Gin hanga namaa danda'ametti ofitti amantee waaqa kee galateeffachaa amantaa akka amantaa keessatti waaqa kee yeroo hundumaa kadhachaa yoo deemten ala addunyaan tuni baay'eetu annaa akkasii isiniin jechuu jaalladha. Of ta'anii jiraachuun namarraa fagaachuun barbaachisaadha. Yeroo amma kanatti ri'aa waan akkasii kana hin barbaachisu beektanii. Waan akkasitti isiniin jechuun jaalladha. Namoonni waan akkana kun barumsa isiniif ta'a jedhee tajaajila. Namni tokko waan tokko yoo arge beektanii of eeggannoo godhuu ri'aa baay'isuu dhiisuu ri'aan taane itti hiriyoomuu dhiisuu waan akkasiiti. Ana akkasii turtii gaarii qabaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Inni dhumaa immoo dhaamsi kee inni dhumaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo bakka diimaa sanduuqaa gurraachichaa isaan booda waan
yeroo yeroodhaan gadi lakkifamu isin bira gahaa turtii gaarii.